Yeroo duraa nama siyaasaa beekaa fi hayyuu cimaa waliin haasa'uun hin kuufamnedha. Beekaadha waan gaafachuuf deemtu dursee waan xiinxaluuf waliin af-gaaffii taasisuuf namoota na qoran keessaa tokkodha. Kun jecha gaazexeessituun Beeteleem Taaffasaa duraan Jawaariin ittiin dhaadaa turte yoo ta'u, amma immoo faallaa waan dubbatteetiin jijjiiramtuudha. Waan inni barbaadu ni beeka, sodaattuudhas. Qabsoo qeerroo inni hoggannee fi abaarsi beetiin Jawaar irratti roobsaa jirtu maaliif laata kan jedhu tilmaama kiyyaa fi yaada namoota garaagaraa walitti qindeesseera. Hanga xumuraatti akka na wajjin turtan kabajaan isin affeereera. Namoonni lama kan yeroo tokko ati sireerra bore allafumaan ciisaa, takki ammoo ati jannata na dura seeni ansima duubaan dhufaa waliin jechaa turan yeroo fedhiin dhuunfaa isaanii walirraa qaban guutamuu dhabu wal abaaruu fi wal arrabsuun akkasumas wanta danda'an maraanuu yeroo walitti duulan waan mul'atudha. Dhugumatti walitti dhufeenyi Beetii fi Jawaaris hanga sireerraa waliif bu'uu gahuu danda'an jechuu baannus yeroo tokko walitti dhufeenya cimaa qabaachaa akka turan beekamaadha. Jawaar waa'ee Beetii hangas mara dubbachuu baatus Beetiin garuu Jawaariin faarsaa turteetti. Haa ta'uutii garuu Beetiin amma ilaalcha siyaasaa Jawaar qofa osoo hin ta'in dhimmoota dhuunfaa Jawaaris itti dhiyeenyaan beeka jechuun abaarsaa fi jibba isaaf qabdu dirree baasuun ibsuu itti fufteera. Gochaa fi jechoota Beetiin ittiin Jawaariin faarsaa turtee fi abaarsa ammaarra dhaabbannee fedhii dhuunfaa Jawaar irraa qabdutu akkana ishee taasisaa yoo jenne waan nama saalfachiisu miti. Wanti Beetiin Jawaar irraa dhabde maal ta'inna laataan gaafii namoota hedduuti. Beeteleem Taaffasaa kan beekamte sagantaa LTV irratti namoota siyaasaa waliin af-gaaffii gootu yoo ta'u, Beetiin namoota dhiyoo keessa waa'ee siyaasa Oromoo dubbatanii fi hangas mara qabsoo Oromoo beekan jedhaman keessaa miti. Gaafii fi deebii miidiyaalee garaagaraa waliin godhaa jirtuun akka waan nama qabsoo Oromoo itti dhiyeenyaa waggoota 50 beekutti haasaa kan jirtu yoo ta'u, kunis maaltu dhalate nama jechisiisa. Gaafii Beetiin dhimma dhuunfaa akkamii Jawaar irraa qabdi jedhuuf tilmaamni kee maali yoonaan jettan jecha tokkoo fi kan himoota baay'ee marfameen isiniif ibsa. Innis jecha tarii jedhudha. Tarii Beetiin gaafii jaalalaa Jawaariif dhiyeessitee diriirsaan laata, tarii mallaqa gaafattee wayii dhooggataa, tarii aangoo mootummaa kennameefii laata, akkasumas tarii tapha warra siyaasaa ta'innaa kan jedhuu fi yaadota biroos dhiyeessuun hin danda'a. Walumaa galatti garuu Beetiin Jawaar irraa dhimma dhuunfaa akka barbaadduu fi dhimma dhuunfaa waan dhabdeef wanta ishee mudateef Jawaar irraa gaduu baachuuf jecha maqaa balleessii itti jirtudha yookiin immoo tapha warra siyaasaati jedheetuman bira darbu. Dhimma Beetii fi Jawaar Muhammad irratti namoonni yaada isaanii ibsachaa kan jiran yoo ta'u, yaada isaanii keessaas kan filanne akkasii gadiitti isinii dhiyeessina. Yaada namoota kan filanne keessaa tokko barreeffama Lalisaa Indiriis fuula Feesbuukii isaa irratti barreesseedha. Innis akkas jechuun dubbata. Namni dhuunfaa dhimma waloo yeroo bolchu callisuun rakkoo guddaa akka fidu waan an hubadheef har'a dhimma nama dhuunfaa haasa'uufan dirqame jedha. Jaallatanii dhabuun matfoodha. Mallattoowwan jaallatanii dhabanii namni jaallatan sun kan nama biraa yoo ta'u, abidda hinaafaan gubatanii abdii kutachuu keessaa tokko nama sana diinuunfachuudha. Gaafa diinuunfattu ammoo akka inni nama hundaan jibbamu waan hawwituuf ofii qaana'uun haa hafuutii jechi qaanii jedhuyyuu galmee jechoota irraa waan jiru sittiin fakkaatu. Kitaaba Beetii Taaffasee waggaa 3 dura mata duree anaa fi yaadannoowwan LTV jechuun barreessite irratti dhimmoota hariiroo namoota waliin af-gaaffii tolchite yeroo barreessitu dhimma Jawaar Muhammad yaadota dinqii fi faaruu akka malee hedduutu tarreeffame. Jawaar abbaa jijjiiramaati odoo hin taane nama sababa jijjiiramaa ta'edha jetteetu ibsite. Dabalataan immoo namoota intarvii godhe keessaa dargaggeessi tokko shamizii uffatee ture. Akka carraa ta'ee qulfiin shamizichaa morma jalaan banamee ture. Qormaatni jaalalaa an umrii koo keessatti qorame karaa qulfii shamizii tanaa waan burqannatti fakkaatu jettee tizitaa fuunqaa ishee seenessite jedha. Har'a immoo akka nama qabsoo Oromoo waggoota 5 asitti bareetti osoo hin taane akka nama qabsoo Oromoo keessa waggaa 5 dura tureetti yeroo isheen Jawaar Muhammad seenaa qabsoo Oromoo keessatti waan hojjete homaa hin qabu. Qeerroo ijaaree qabsootti kan bobbaase Tiim Lammaadha jettee isa xiqqeessituun arge. Isaayyuu ammoo gaazexeessaa televezyiinii isaa duraanii wajjin sila Beetii Taaffasee waggaa 5 dura Jawaar Muhammad haa fuutiin maqaa akaakayyuu ishee ni beektii jedheen gaafadha jedha.
Waa hundaafuu namoonni akkana akka tasaa gara miidiyaa fi ija uummataa duratti dhufan kunniin yartuudha. Yartuun ammoo keessa namaa hin beektu, keessa qabattee namaaf laatti. Isheen waan siyaasaa fi beekumsaaf keessummaa taate kun hamileettiin adeemsa qabsoo Oromoo fi seenaa dhufaatii jijjiirraa haasoftuu hin qabdu jedha. Namoonni akka kanaa yeroo namoota gurguddoo Oromoon qaban arrabsanii fi xiqqeessan jallisanii ilaaluun rakkoo fida. Utuu namoota waggoota dura waan keenya beekan illee ta'e rakkoo hin qabu, garuu dhimma dhuunfaa dhimma biyyaa gochuun xuruun miti. Dhumarrattis silaa mootummaan afaan ishee qabuun jiru firootni isheellee qabadhaa hidhadhaa jechuun barreesseera. Kadir Abdoos akkas jechuun dhimma walitti dhufeenya Beetii fi Jawaar irratti dubbateera. Namni waan kan dubbate Beetliheem intalli jedhamtu Beetii Show Beetliheem Taaffesee LTV televizyinii jedhamu irratti sagantaa dhiyeessaa turte. Beetii Show kan jedhamu achiin dubbatti yuutuubii qabdi. Beetiin hiriyaa Jawaarii turte. Jawaar wajjin baay'ee deemti. Jawaarii baay'ee dhiyaatti. Hariiroo gosa qabanii waan gariirra haasawwan barbaachisaa miti. Amma dallansuu illee qabdi naaf fakkaata. Garuu irri caal wanni ishiin amma haasawaa jirtu kun Jawaar dandeettii hin qabu, Jawaarii hinaaftudha, Jawaar kijibaadha, Jawaar nam sirne qabu miti, Jawaar akkasii miti, Jawaar akkasii, Jawaar suni jettee waan Jawaarii hedduu haasofte. Wanni kun cuftinuyyuu dhimmi Jawaar kaasaa jiru. Jawaar waan ishee hin dubbanne, hariiroo namaa hin dubbanne, hariiroo dhuunfaa hin dubbanne. Jawaar Muhammad imaammata biyyi suni, bulchiinsa biyyi suni, waraana biyyi sammiidhaa jirurra dubbatee rakkoon kun furachuu qabda. Biyyi dandamanaa jechaa jira. Isaan ammoo nama akka Beetii kan bobbaasanii. Beetiin ammoo wanni ishiin beektu nama xiqqeessu, nama busheessu tokko. Nu amma garas deemnee waa'ee Jawaarii kana kan jettee sun jettee jedhee dubbachuuleen barbaachisnu. Waa'ee Jawaarii kanaan dura waan hedduu dubbattetti turte. Beetiin gaafa as dhuftellee Jawaarii wajjin waliin turte. Gaafa suni foot soldier Jawaarii Igreenya jaldeemtu Jawaarii jala deemtu turte. Onnilleen ulfafannisaa ture gaafa suni achilleen dubattuu Finfinneellee baay'ee walitti dhiyaatanii waan adda addaatu ture. Mufannoota hin qabdi garuu hariiroon isiif Jawaarii jidduu jiru qabbanaawaa bushaawaa dhufe maal jennaan anuu mataan kiyyini hoggansi mootummaa Itoophiyaa guddaan tokko na bilbilee namni xiqqoo quuqama qabu. Beetliheemin intalti jedhamtu kun inni Beetiin basaastudha. Jawaar Muhammad ittimi intal kan ofirra eegi jedhinaan jedha mataan kiyyini. Ani nami naan jedhe nam tokko miti nam lama naan jedhe tokko har'a jechuun as jira tarina dhagaa hullee danda'a. Nama hariiroo waliin qabu kaan ammoo nama guddaa mootummaati. Namoonni biltsiginnaallee deeggaru ammoo Abiyyiif Jawaariin akka wal balleessan wal dhabanii hin fedhu. Qalbiin Jawaarii fedha ammoo garaaf Abiyyi jaalachaa nam jiru tokko Beetliheemii kan ofirra eegii jedhini Beetii kan ofirra eegii jedhini bakka akkasittuu argee waan jiru natti himee jechuudha. Beetiin ammoo anu yeroo an beekutti Jawaar faalle birin dhufti warra biltsiginnaa hedduu bir deemti. Nam hedduutti waan kan natti himaa. Gara lachuu fakkaate Jawaar sunillee argee ofirra xiqqoo fageessuu akka jalqabetti dubbatama. Fedhii gos birallee Jawaar irraa qabdillee waan sun irra keessa deemee haasawwan barbaadu. Kanaaf wanni Beetiin dubbattee wanni kun cuftinuu akka jiru haa hubatamuuti. Wanni kaan ammoo ka Beetiin gabbaatti dubbatteef dhugumaanuu jibbeensa Jawaar Muhammadii qabaatte miti. Jawaar jaba, Jawaar beekaa, Jawaar deebii gaafiif deebiis wajjin godhuun qormaata. Jawaar nama jijjiirama kan keessattuu gahee qabatu nama jijjiirama iyyuu uumee jettee waan Jawaar jedhu sun cufaayyuu dhaadheessaa faarsaa turte. Yeroo sun Jawaar birattuu jaalatamuu fi Jawaar birattuu fudhatamiinsa argachuu fi nama carraaqaa turte. Gaafa ishiin Beetii Showuun sanini LTV'n cufamillee Jawaar goofandimii hundayyuu walittuu qabsii akka godhamuu fi karaa daraja hawaasiifaatiin akka isiin gargaaramtu goofandimiin akka banamuu fi godhamee namni hedduun maallaqa kennaafi ture. Beetiin kun hariiroon ishiin Jawaarii wajjin qabdu hariiroo wal xaxaati. Tarii waan adda addaatiif Jawaar feetee san hundaayyuu argannee dallansuu dhuunfallee waan hedduullee qaqqabdi. Achiin dubattuu gaafa Jawaarii hidhameen dubattuu guutumaa guututti Jawaar dhageettii qabaachuu danda'a. Jawaar irraa dhuunfaa waa akkasii argachuu danda'a jettee kajeelaa turte sun hunduu akka hin taane argite. Guutumaa guututti gara faallaa warra Jawaarii deemtee waan beektu haasawaa turte. Anu sagantaa kiyya yeroo duraan irratti waan Beetii dubbadhee ture.
hariiroo Jawaariitii fi Beetii wal qabatee maal akka fakkaatu namni Jawaariitu akka malee dhiyaatu guma saaqataa hin beektanii guma saaqataa Jawaar bira nam dhabamuu miti hariiroo hedduu qabanii bakka hojii inni hojjetullee haala mijeessuu keessatti Jawaarii waliin hidhamuu keessatti Jawaar Mohammadii waliin jiraachuu keessatti simanna Jawaarii keessatti gumaan nama akka malee adda durummaanii odeeffannoo Jawaarii kan yeroo Finfinnee sun beekuu danda'u akka nu gaaf Jawaar turreetti dhiyaannu Finfinneetti immoo namni isattu dhiyaate gumaa saaqataa faati namni Jawaaritti dhiyaatu abbaa cabsaa Girmaa Guutamaa faati namni Jawaaritti dhiyaatu ijoollee miidiyaa kan waliin hidhamtee fi ijoollee jechuun Ameerikaa irraa deemte Yaaspeer Tasfaayee faati namni Jawaaritti dhiyaate jechuun yeroo gabaabduufillee biyya deeme